Waan nuti tokko iyyuu kan nuti irratti tokko iyyuu mootummaa Waaqayyootti galuufis tajaajila waan ta'eef inuma gala. Waan hundumaan iyyuu guutuu waan ta'eef mootummaa Waaqayyootti nan gala. Ayyaana sababeeffachuudhaan immoo qonnaa macaafa qulqulluu tokko maal jechaa jira. Garuu haa ta'u malee maal nu hubachiisu miti dhaqee nu hubachiisa. Arri guyyaa ayyaanaa takka namatti tola. Waldaan nagariin karoora qaba garuu dhalachuun isaan jedhan kun illee laataa jiru. Qorannaa macaafaa osoo jedhaniiru miidhagu. Dhaqee mallakkii isaanii ilaalee magala malee ina fu'aadha. Obboloota tokko nagaa keessanii nagaan siniif haa ta'u akkam jiru nagaa. Amman haara qabeenyaa wanti natti bade tokko jiru waan hundumtuu harka koo keessa jira. Har'a immoo ayyaana sababeeffachuuni qonnaa macaafa qulqulluu jiraadhan kana barii ta'anii jireenya bara baraa mana bara baraa waaqarraa qabnaa mee qellaadha maaliif waasaa jedhan oduu baay'isu malee. Guyyaa har'aa ayyaana ilaalchisee qonnaa macaafa qulqulluu jiraadhanii miidha qellaadha. Tole obboloota koo nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2018 nagaan ittiin isin ga'e. Haaleluyyaa ameen jedha Waaqayyoon galateeffadhaa. Mammoo yeroo kanaa hafuurri qulqulluun sagalee isaa isa qo'annu kanaa hubannoo qofaaf utuu hin taane jireenyaaf akka nuuf ta'u akka nu hubachiisuuf mataaf yaada keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Baakeenyaa gooftaa keenyaa si galateeffanna gaarummaaf tola kee araara kee fayyaana kee hundumaaf maqaa Yesuusiin galanni bara baraan siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Ati dhuguma iyyuu dhalattee nuuf jettee foon uffattee gadi of deebistee dhalatte maqaa Yesuusiin si haa galatu. Mammoo yeroo kana lafa kanatti kan argamne dubbii sagalee kee kana qo'achuudhaaf dubbii sagalee kee kana hubachuuf lafa kanatti argamneer hafuurri keenya waan hundumaa nama hubachiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin anarras obboloota koo kanarras haa dhufu. Sagaleen kee nuuf haa hubatamu. Sagalee kee nutti dubbadhu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Tole Waaqayyo sinaa eebbisu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota amantoota maatii Waaqayyo hundumti keessanuu baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa bara 2018 nagaan isin ga'e. Ameen. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan kutaa macaafa qulqulluu kan wajjiniitiin qo'annuu qabna. Kutaan macaafa qulqulluu nuti har'a wajjiniitiin akka qo'annuuf iddoo kanatti dhiyaanne Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti isa argamudha. Sagalichis akkas jedha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Dhageessanii har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Kana jechuun kanaan dura dhukkubni wayii akka jiraatu nu agarsiisa sagalee kana keessatti dhukkubni tokko akka jiru. Har'a garuu mandara Daawit keessatti immoo fayyisaan isiniif dhalateera. Kaleessa dhukkubsachaa kan turaniif kan du'aniif badisni wayii tokko akka jiru nutti agarsiisa kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti. Egaa inni dhalate kuni isuma duraan dursee jiru sanatu ufee foon uffatee dhalate malee namuma har'uma yaadame too hin taane namuma nama tokkoo fi nama tokko gidduutti yaadame too hin taane isuma duraan dursee raajotaan abbootaatiin nutti dubbatamaa ture sanatu ufee nuuf dhalatee jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkuma arginu sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo ture. Ofii masaayyuu Waaqayyo ture. Waan hundumtiyyuu immoo sagalee kanaatiin akka ta'e nutti himaa jechaadha. Akkasuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti gaafa deemnee dubbifnu kutaa kana wajjiniitiin wal qabsiisee haasa. Inni alfaa fi oomeegaa akka ta'e isa jalqabaa fi
isa xumuraa akka ta'e Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 16 immoo gaafa argitan innumti ijaan argamu iyyuu kan ijaan hin argamne iyyuu isaan akka uumaman. Mucaa maayisuu dhalate kanaan warrumti ijaan argaman warri ijaan hin argamne illee akka uumaman isa kana nu hubachiisa. Sagaleen Waaqayyoo kanarratti gaaffii qabaattan fudhachuu dandeenya. Akka ajaa'ibaatti qaba gaaffii. Tole gaaffii keetti fudhachuu dandeessa. Ammamee waa'ee miti dhalachuu sun jettan kun siluma yunaan fudhatamne amma manaa ta'ama jiru. Amma namni son dhalataa Waaqayyo kun dhalachuun isaa maaltu dhaloota namaarraa adda godhe waamti naa galle namni guyyaa guyyaatti dhalachaa oola kanumti Waaqayyo kana maalidha. Tole gaaffii bareedaa gaafattee namni har'uma guyyaarraa kana iyyuu dhalachaa jira. Biyya adda addaa keessatti amma immoo nuti isteenu kanatti namoonni baay'een dhalachuu danda'u. Yesuus Kiristoosiin garuu dhalachuurraatii maaltu adda godhaa kan jedhuu fi akka deebiitti sii taa'ee kana yaadee Yesuus Kiristoos dubartii tokkoo fi dhiira tokko walitti dhufuudhaan dhalate toon taane bu'aa gaa'ilaa gidduutti argame toon taane hafuura qulqulluutiin dhalachuunsaa dhala namaarraatii adda godha. Inni kan biraan Yesuus Kiristoos gaafa dhalatee mootonni biyya Yerusaalem keessa jiraatan mootonni fi biyyi sun hundumtuu raafama guddaa keessa galan. Akkasuma ifatu biyyicha keessatti ba'e. Fakkeenyaaf atamma otoo har'a dhalattee har'aa aadde Faazigeetu dhalata too jedhanii namni fakkeenyaaf dhalachuu kee kana too namatti himanii waan ati dhalattee wanti ta'u tokko iyyuu hin jiru. Ifti ba'us hin jiru. Mandarittiinis waan raafamtuu hin qabdu. Mootonnis waan raafamanii fi qabanii dhalachuu Yesuus Kiristoos isa namaarraa kan adda godhu isa kanadha. Gaaffii biraa yoo qabaattan hin fudhanna. Darbii kanarra si rakkisu amma tokko naa galeera. Tole itti fufa. Gaaffii biraa yoo qabaatte itti fufa. Mee garuu gaaffiin waan ta'etti naan galle beektaa? Utuma dhalachuu dhiiseera ta'ee Utoo dhalachuu dhiiseera ta'ee maal ta'a ture? Kan jedhudha gaaffii. maalituma dhiiseera ta'e mana koo maalii qaba? Namni amma dhalataa kunoo dhalachaa irra guddannees maal ta'a amma yoo dhiiseera ta'e? Yesuus Kiristoos utoo dhalachuudhaa baateera ta'ee kan cubbuu keessatti hafee kan du'a bara baraa keessatti hafuunu ture. Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa kan inni nu fayyadu cubbuu keessaa nu baasuudhaaf jireenya bara baraatti akka nuti galluudhaaf sababa guddaa nuuf ta'e. Kanaaf namni tokko otoo dhalachuu baatee fakkeenyaaf ati otoo dhalachuu baattee waan namiitu hin qabdu tarii haadhuma asitti wal barree yookaan na fayyada yookaan namiita ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoos garuu akka kanaa miti. Dhalachuunsaa akka nuti jiraannuudhaaf sababa ta'e. Cubbuu keenya nurraa fuudhe waan ta'eef sababii kanaaf utoo dhalachuu baateera ta'ee cubbuu keessatti hafna ture jechaan. Gaaffii keessa dhumaa sanatti fufii yoo qabaatte. Abbaa wajjin wal qixa waan ta'e tokko guyyaa tokko tajaajilaa tokko naasaan dhagaa. Maaluma isaatu amma abbaan erga dhashee abbaa isaa wajjin akkamitti wal qixa taa'an? Maaluma asaamta akkasii maaluma waldaa kiristaanaa keessatti naasaaf naan galanaa. Tole gaaffii bareedaa gaafattee Yesuus Kiristoosii abbaa wajjin wal qixadha. Garuu mucaa ta'ee dhalatee akkamitti abbaa wajjin wal qixa taa'adha yaadni kee? Inni kuni durumaan dursee uumamni biyya lafaa kanarratti uumame hundumtuu sagaleetiin uumame. Sagaleen immoo eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosii ragaa macaafa qulqulluu keessa kan jiru malee nuti akkasumaatiin miti kan lallabamu. Namichi inni gaaficha barsiisa kana barsiisus immoo sagaleen macaafa qulqulluu keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 kan jiru ani abbaa wajjiniitiin wal qixadha Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaa wajjin wal qixa ta'uusaa kan mirkaneessu dubbii sagalee Waaqayyooti waan ta'eef dubbiin sagalee Waaqayyoo immoo dubbii dhugaa, dubbii jireenyaa, dubbii bara baraati waan ta'eef sababa kanaaf wal qixa ta'uusaa kanaan beekamee jechaadha. Taa'ee obboleessa manaa galeera. Naa hubatameera garuu taa'ee tajaajiltoonni tokko gaaffii natti tolu irra deebiidhaan qoranna rakkoo qabu ta'a. Tole Waaqayyoo si haa eebbisu itti aansuudhaan Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 isa jiru wal wajjiniitiin yerootti macaafa qo'annu ta'a. Sagalichis akkas jedha. Afaan namoonni yookiis ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoo qabaachuu dhabaadhe ani akka sibiila qililchuu yookiis dibbee koshkosh jedhuun ta'e. Akkam namatti tola. Dhageessanii dubbii Waaqayyoo aannan caalaa nama qabbaneessa damma caalaas namatti mi'a. Ani waan hundumaa gochuu danda'e
afaan ergamoonni waaqarraa dubbatan iyyuu dubbadhee jaalala hin qabu yoon ta'e garuu ani akka sibiila kililchuu yookaan dibbee kosh jedhuuti jedha sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyo nu haa oolchu. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaa fi qodaa wayii lama wal bira keessanii isa tokkotti bishaan guuttanii isa tokko duwwaa keessanii yoo rukuttan lamaan isaanii keessaa isa kamtu sagalee dhageessisaa? Isa duwwaatu sagalee dhageessisaa. Akkas jechuun jaalala jechuun Waaqayyo mataan isaa jaalala. Kanaaf namni inni jaalala of keessaa hin qabne obboleettii koo siifan ibsaana dhaggeeffadhu. Namni inni jaalala of keessaa hin qabne akka qodaa isa duwwaa sanaa jechuudha. Yesuusin of keessaa hin qabu. Maaliif Waaqayyoon of keessa? Yeroo hundumaa maaliif nu gidduu galtee nu jeeqi? Nafana kasaabee jeeqi. Si barsiisaa jira miti? Maal sabjetteen barattu? Adaraa Waaqayyoo tasgabbaa. Waa'uma jaalala gaafa argitu maaf garaa si nyaataa isin? Maal taateetti? Laa tasgabbaana dhaggeeffadhaa. Kanaaf jaalala of keessaa qabaachuu qabna walii keenyaaf. Namni waan faayidaa nu godheef utuu hin taane, namni waan gaarii nu ooleef utuu hin taane, nama isa bifaaf fakkeetti Waaqayyotti uumame nu cinatti argamu nu biratti argamu kana jaallachuu qabna obboleettii Waaqayyo si haa yaadatu. Kanaaf isin Yesuus Kiristoosin isa jaalala ta'e of keessatti qabaachuu qabu. Walii keessaniif garaa dhiifamaa qabaachuu qabu. Nuti erga Yesuus Kiristoositti waamamne kaanee mootummaa bara baraatu nu eeggata. Jireenya bara baraatu nu eeggata. San immoo iji namaa kan hin argine, gurri namaas kan hin dhageenye, yaadni namaas kan bira hin geenyedha ulfinni nu eeggatu. Kanaaf rakkinaarra nu mudatu biyya lafaa kanarra laaltanii abdiin kutinaa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Kanaaf isa abdiidhaan eeggata. Gaaffii biraa yookiin yaadi biraa yoo jiraate kanarratti gaaffii qabdu jettaa isa yoo afaan guutte. Tole obboleettii koo Waaqayyo si haa eebbisutti. Amma mucaan kun si baqqattee oddaa kana keessaa baateetti jaalala keessa baatee dibbee kosh nu jedhu nuun jechuutti kaatee obboleessa koo maal taate? Jaalalumti kun mee amma kannaan kadhanaa. Tajaajiloota tajaajilaa, faarfannaa, lallabnaa, kadhannaa. Maalli jaalala kana keessa fideef? Ilaa jaalala Waaqayyoo jechuun akkas. Fakkeenyaaf har'i guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaa jirra, yaadachaa ayyaaneffachaa jirra. Ayyaana kanatti namoota warra nu waamne isaanis deebisanii nu waaman qofa utuu hin taane warra nuti waamuu qabnu warra beela'an ollaa keenya bitaaf mirga keenya warra jiran illee waamne isaaniin beela baasuun isaanitti uwwisuun sagalee Waaqayyooti. Jaalalli Waaqayyoo isa kana isin maal taatan hubadhaa adda baasaa gargar baasaa Waaqayyoo fi masaatii jaalala gaafa Waaqayyo nu keessa jiraatu hafuura isaatiin kana gochuu dandeenya. Kanaaf kana gochuu walii keenyaaf yaaduu wal jaallachuu sababa irratti kan hundaa'e utuu hin taane akkasumatti wal jaallachuu garaa dhugaan wal jaallachuu waliif dhiisuu irra daddarbaa keenya hundumaa waliif dhiisuutu walitti lakkaa'in kana yoo goone mootummaa Waaqayyoo hin naalla obboloota koo. Kanaaf ammayyuu itti yaada sagaleen Waaqayyoo kunis akka kanaan nutti dubbachaa jira. Gaaffii biraa yookiin yaadni biraan hin jiru yoo ta'e itti fufnaa. Itti aansuudhaan kutaa macaafa qulqulluurraa kan nuti waliin barannu Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 isa jirudha. Sagalichis akkas jedha. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kana irraa yoo jigee ijaarsa harki namaa hin ijaariin mana bara baraa bantii Waaqaa keessa jiraatu Waaqayyo biraa akka qabnu hin beekna. Tole sagalee ammaa dhageessanii godoon jireenya keenya kana jechuunis dhagni keenya kuni yoo jige ijaarsa harki namaa hin ijaariin nuti mana bara baraa bantii Waaqarraa qabna. Phaawulos gaafa dubbatu sagalee kana keessatti godoo gaafa inni jedhee haasa'u dhagnuma keenya fakkeenya fudhatee taasisaa. Dhagni keenya kun inni nuti amma ittiin babbareennee uffata irratti uffannee deemnu kun in jigaa. Jigeetu bada. Gaafa godoon kun jiguu mana bara baraa isa harki namaa hin ijaarre nuti bantii Waaqarraa qabna. Kanaafuu godoon kun akka inni jigu qabeenyi keenya akka bu'aa hin qabne tokkotti qabeenya isa nuti lakkaawwannu fooqii isa nuti lakkaawwannu inni kun jigee akka badu qabeenya haaraa agna haaraa akka qabnutti haasaa sagaleen Waaqayyoo. Sinumayyuu kana sodaachaa. Mee maal jette amma? Waa'ee mana bara baraa kun amma manaati jettu. Silaa kan lafarraayyuu qabu. Kan Waaqarraa jette. Mee maal dhannatti jettu kuni? Mana isa lafarraa keessa jiraachuuf obboleettii koo agna qabaachuun dirqama. Garuu nuti kan mana lafarraa haasaa jirra yoo ta'u hin taane agnichumti inni manicha keessa galuyyuu jigee akka badu haasaa jira. Kanaaf mana manaati jettu kun mana koo kan caalu qabu. Sinumayyuu sodaachaan. Ilaa barbaade. Anaaf kanannaa caalu. Achi badeeffatu. Siif hin galle obboleettii koo. Waaqayyo siif haa ibsu. Tole obboloota koo
gaaffii yoo qabaattan kanarratti gaafachuu dandeessu. Ani barumsa kana si gaaffii natti horuuf dhufa fakkaata garuu gaaffii tokko jira. Akkam gaafatamuu barbaada? Tole eeyyama kooti. Amma injigee duunee achitti jiraannaan ni tattukumme. Asitti duunee isaa kaan immoo du'anii ka'u jira gaaffii kan natti ta'u injigee achii mana qaba. Asitti irra jiraanne malee asitti mana immoo fudhannee deemne moo nu dura dhaqanni? Tole gaaffii bareedaa gaafattee dhagni keenyi kun erga du'ee maaliin dhaqnee mootummaa Waaqayyoo keessa jiraannaa? Inni kun gaaffii bareedaadha. Dhagni keenya kun dhuguma hin du'a. Maaliif du'a beektaa? Fooniif dhiigni mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nuti kan nuti itti mootummaa Waaqayyootti gallu dhagna haaraa uffanneeti malee dhagna keenya isa amma ittiin jiru kanaatiin miti. Dhagna haaraa uffannee mana bara bara. Fakkeenyaaf jibbanyootatu walitti yaa'ee ijaara. Mana as keessaa arginu kana fooqee kana. Garuu isa kanatu hin taane kan harki namaa hin ijaarin. Ijaarsa bara bara isa eenyumtiyyuu hin argine. Isa namni namaa yaani namaa bira hin geenye isa kanatti galla jechuusaati sagaleen kuni. Kanaaf akka kanaatti yoo hubatte bareeda. Galatooma obboleessa Waaqayyo si haa eebbisu. Itti aansuudhaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irra isa jiru itti fufnee waliin yerootti qo'annu ta'a. Sagalichis akkas jedha. Yesuus jaalala abbaa goosa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Argitanii Waaqayyo akkamitti sagalee isaatiin akka nutti dubbachaa jiru. Nuti silumayyuu kana manne mootummaa Waaqayyootti galuuf Waaqayyo immoo karaa sagalee isaa maal nuun jedhe amma nama jaalala abbaa koo isa waaqa mootummaa Waaqayyootti galaa nuun jedhe. Jaalalli Waaqayyoo kun maali? Adde Faasik isinii feera? Gaaffii qabdu? Gaaffii qabaye. Amma kiristaanummaan kummee kiristaanummaan miti nuun jennu kun bullee yookaan waldaadhaan nu maatii soo fudhannee hin danna. Gaaffii soo qofaa keenya hin danna. Amma inni kan dhuunfaati moo kan gamtaati kiristaanummaan kun? Ilaa kiristaanummaan islaamti isaa hiikkaan isaa jireenya. Kiristaanummaa jechuun dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhageenya. Hiyyeessota gargaaruu, warra beelaan nyaachisuu, warra dheebotan obaasuu, warra daaranitti uwwisuu kun jaalala Waaqayyoo isa waaqarraati. Waaqayyo abbaan keenya waaqarra jira. Kanaaf kiristaanummaan immoo jireenya dhuunfaati. Abbaan haadhaaf itti gaafatamuu haati ilma isheetiif intala isheetiif wabii darbuu hin dandeessu. Abbaanis ilma isaaf wabii darbuu hin danda'u. Abbaan manaa haadha manaatiif haati manaas abbaa manaaf wabii darbuu hin danda'an. Hundumtuu waan facaase waan jireenya biyya lafaa kanarratti akka sagalee Waaqayyootti akka deddeebi'ee akka jiraate gaaf tokko gatii isaa harka Waaqayyoo irraa fudhachuuf jira. Kanaaf kiristaanummaan kan dhuunfaatiin madaalama. Tole akkas taanaan kiristaanummaan kan dhuunfaati taanaan kan dura walitti dabalamnee yeroo hundumaa jechaa ture tokko. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 hanga 14 irra jiru mee achi keessatti of ilaalla. Duraan wal faana taanee jechaa turre achi keessatti of ilaallee kiristaanummaan kan dhuunfaa argatee isaan adda baafanna. Tole obboleessa koo obboloota koo kutaan sun isinii galeera taanaan kutaan sun waan hundumaa of keessatti hammatee jira. Anis duras kaasaan ture walii keenyaaf dhiisuu akka qabnu irra daddarbaa keenya walii dhiisuu akka qabnu garaa jaalalaa garaa dhiifamaa walii qabaachuu akka qabnu. Kanaaf mee ani nan jedha kutaa sana hundumti keenya dabareedhaan achi keessatti of ilaalla. Gaaffii jira adde Faasik. Rakkoon qabu hin jenna rakkoon qabu. Baranneerraa itti jiraachaa irraa hima jenna. Tole yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u kan nu ga'u buddeen keenya irraa nuuf kenni yakkaa keenyas nuuf dhiisi nus kan nu yakkaniif akka dhiisi qorumsatti nu galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan hankeetiyoo humnis galannis barma baraan ameen. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu buddeen keenya irraa nuuf kennu yakka keenya nuuf dhiisi nus nu warra nu yakkaniif akka dhiifnu qorumsatti nu galchini hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis barma baraan ameen. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u kan nu ga'u buddeen keenya irraa nuuf kennu yakkaa keenya nuuf dhiisi nus warra nu
nus warra nu yak maani akkuma dhiibnu kan jedhu jira moo durii keessa inni ani yaa qo'eetti irra deebiin dubbisa sagalee yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u kan nu gahu buddeena keenya irraa nuuf kennu yakkaa keenya nuuf dhiisi nus warra nu yak nus warra nu yak akkuma dhimmu kan jedhu durumaan barreeffamee jira waan dogoggoree guyyaa tokko na yaadadha loleen intala kana waldaa sababii kootti ni ibsitee baqatte waldaa dhiifama gochuun dirqamaa sagalichi akkasuma jedha ani guutummaatti deddeebi'aa jiran see gaafa obboloota koo faana kadhannaa kana kadhadhee garuu naaf hin galle akkuma warra nu yakkaniif dhiibnu kan jedhu silaa as keessa jira sagalichi akkasuma jedha lakkoofsi 14 Maatiyos boqonnaa 6 namoota irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftanii fi abbaan keessan inni waaqa irraa immoo isiniif hin dhiisa. Ani kana eessan bahee duraan hin dhageenye. Kiristaanummaan kan dhuunfaate jechuun dhugumaa jecha. Duraan isaaniin qabameen deemaa jiru. Guutuudha mootummaa waaqaatti hangate. Minaamin hedheef akka raammoo ture sila. Naan galte kanaafuu dhiifama gaafachuun irra jira. Iddoo isheen jirtutti barbaadee dhiifama gaafachuun irra jira. Na biraa darbanii tola sitti hafuun qabaa. Tajaajilli koo inni kan bu'aan qabu. Lallabuun koo afaan irraa dubbachuun koo jaalala of keessaa qabu taanaan gatiin qaboodha. Kanaafuu barbaadee dhiifama gaafachuun irra jira. Eessa jirtan keessatti kan argaa. Obboleetti nagaan siif haa ta'u. Maali? Dhiifama si gaafachuu dhiifa. Dhiifama malee hojii qaban irraa deemuuftee jiraachuu danda'an? Kanaan dura si loleen ture har'a garuu dubbii sagalee waan Deemi haala isaa kun deema siitiif birrii barbaacha dhuftee? Lakki qabeenya barbaacha nunne qabeenyi Ganama waldaa jitteessatti fiigdu dhiisii hojjedhu jennaan itti birrii yoo ta'e kunoo fudhadhuuti. Jiraachuun danda'uun garaa jaalalaa nama qabaachuu hin qabu. Kanaaf iyyuu narraa deemammoo hojii qabaate deemnarra. Al tokko akkana dhageessa nan barbaada. Kana yaada qorraatii maddisiisetanii isin bira dhufan. Dubbii sagalee Waaqayyoo ta'u waan macaafa qulqulluu gaggeessaa jirruuti. Kiristaanummaan kan dhuunfaati malee kan gamtaa miti jennaan. Kottaa kiristaanummaan kan dhuunfaa ta'uu isaa mirkaneessina. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa immoo bakka tokko dubbifanna jennee gaafa obboloota koo wajjin haasofnu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa ila kun akka soban taane bakka isaa isinitti agarsiisa kottu ilaalela. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 14-15 irra jiru wal faana dubbifanna. Arguun amanuudha waan ta'eef sobee waan asii ittiin lalu miti akkas jedha. Nan dubbisadha. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqa irraa immoo isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Kanaaf iyyuu obboleettii koo sagalee Waaqayyooti sagaleen kun kan kitaaba keemistirii yookaan baayoloojii irratti barreeffame miti. Sagalichi immoo sagalee jiraataati. Dhumarratti kellaa irratti qabamuuf jirra waan ta'eef kunoo sagalee kana argiteetta. Aniyyuu si'amee kana deddeebi'ee dubbisee ilaale. Garuu sagalichi dhugumaan akkas jedha. Inni 15 irra jiru argitee garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Kanaaf iyyuu dogoggoreera dhiifama naa godhu. Wanti kun durumaayyuu jira moo? Jira kunoo aniyyuu warra argaa kanaaf godhu. Reefun arga sirga nargee immoo amaneera. Dogoggoree dhiifama naa godhu. Dhiifama isa kamiree? Anatu mana bara jettan kun anaaf hama tokko waan naa galin qabu. Dhiisa obboleetti hubadhu mee dhugaan nuuf galee ani jabootiin argee reefu amana wanti kun akka jiru kanaan dura sin beeku garaa jibbaa namaaf amma waa'ee jaalalaa kun qabeenyuma caaleetu moo innis waa'ee jaalalaa softanii. Ela kunoo dubbii sagalee Waaqayyoo ilaale obboleettii koo wanta qabeenya caalu argineera. Innis namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqa irraa immoo isiniif dhiisa. Otoo abbaa isa lafarraa dheeratee rakkoon qabu. Abbaa keessan isa waaqa irraatu isiniif dhiisa jedha. Kanaaf iyyuu kutaa kanannaa gale kunu. Kanaaf amma waan kun qabeenya kun caala? In caala'ee. Amma jaalalli kun qabeenya kun caala? In caala'ee waan hundumaa caala jaalalli. Yaada tajaajille yaada faarfanne malee homaa nuun galle jechuudha. Kunooti jaalalli. Lafatti jaalalli kun sii gala. Lafatti waa'een mana bara kun sii gala. Lafichaan dirqama na ga'uu qaba. Koottaa sinan keessa obboloota koo laficha si deemna waliin.
iddoon itti dhugaan namaa galu kunooteera. Sarkaa fudhadhaa. Dhugaan dubbii Waaqayyoo kana. Maayinni obboloota koo. Kunoo dhugaatu nuu galee kaleessa akkasin turre. Dubbii gaafasiitu isinii ife. Waaqayyo baga isin gargaare. Mee kottaa dhaabannee of ilaallaa. Wangeelaan qorreetu madaallaa. Baay'ee dubbachuun beekumsaaree. Nammee kan jireenyaaf karooree. Adaabannu iddoo majirru. Abbaa jechuun jireenyaan nuu maqaa duwwaa wabii gargaaraa nuu ta'u wangeela kudhaama jireenyaa isaan malee maal gochuu dandeenya wangeela kudhaama jireenyaa isaan malee maal gochuu dandeenya mee kottaa dhaabannee of ilaallaa. Wangeelaan qorreetu madaallaa. Baay'ee dubbachuun beekumsaaree. Nammee kan jireenyaaf karooree. Adaabannu iddoo majirru. Abbaa jechuun jireenyaaf nuu maqaa duwwaa wabii galgalaa nuun ta'u. Wangeela kudhaama jireenyaa. Isaan malee maal gochuu dandeenya wangeela kudhaama jireenyaa isaan malee maal gochuu dandeenya.